murtoo daa'imman ajjeefaman irratti darbe erga keessa keenya gubdee daa'imman keenya ajjeeftee isheenis ajjeefamuu qabdii teessee nyaachuu hin qabdu adda baaba'iitti baatee ajjeefamtee foon isheellee gubachuu qaba. Akaakayyuun koo fi akkoon koo humni isaanii dullooma waan ta'eef humni kan qabu hundumtuu manatti isaan dhiisee baqatee humni faannoo garuu achitti dhaqe. Obboleettiin abbaa koo immoo lukti ishee cabee achii deemuu yookiis mana fincaanii dhaquu hin dandeessu achitti hiree du'aa eeggataa jirti. Daa'imman xixiqqoo humni isaanii yookiis immoo deemuu hin dandeenye immoo humni faannoo hidhatee ka'ee haree bishaanitti naqee eeggataa jira. Hanga ammaatti daa'imman hanganatu du'ee hanganatu immoo jira wanti jedhee beekamu tokkollee hin jiru. Warroonni beekamtii gurguddoo qabna jedhan waa'ee uummata Wallaggaa nun galchuu nun alaallatu jedhanii maxxansa dhiisaniiru. Yoyaa shamar kafuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessatti biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'atu. Mana hidhaa teessee nyaata nyaachaa yookiis immoo qallabamaa hin haftuu fannifamuu qabdi adda baaba'iitti baate. Garaa keenya gubdee ilmaan keenyas nu jalatti xalagdee kanaafiyyuu adda baaba'iitti nuuf fannifamuu qabdi. Akkuma ijoollee keenya gorraate isheenis gorra'amuu qabdi. Sagalee keenya kana Abiyyii fi Adaanech Abeebee nuuf dhaga'uu qabdu jechuudhaan dubartoonni magaalaa Boolee Arrabsaatti argaman hiriira ba'aniiru. Erga daa'ima godhannee dhallee kaanee maseena ta'uu wayya malee of jalaa dhabuun gadda guddaadha. Waamee qabaduudha yookiis dhaluun dhiisne erga dhallee immoo dhala keenyas ijaan hin argine. Sababa kanaaf iyyuu nuuf fannifamuu qabdi adaba guddaa fudhattee lubbuu ijoollee keenyaa erga baastee isheenis lubbuun ishee nuuf ba'uu qabdi jechuudhaan iyyataa gara mootummaa fi Adaanech Abeebeetti dabarfataniiru. ባለስልጣን ምናምን ተብሎ ይከፋፈል በአጠቃላይ እናት የሆነ 9 ወር አርግዞ የወለደ በአጠቃላይ ለዚህ ነገር ሁሌ በቃ ይሄ ነፍስ ይማር ተደፈረች ነፍስ ይማር ሞተች ነፍስ ይማር ይቁም በቃ የማያዳግም ፍትህ ነው ሰጥ ይገባው በቃ አለቀ ይችን ሁለት ልጅ መቅበር ለአንድ እናት በጣም ከባድ ነውና የወላድ መሃን ያደረገቻት በአንድ ቀን ውስጥ ሁለት ልጅ በቃ ከዛ እሷን ሰበይ ተቀምጣ ትቀለባለች። ይሄ ደግሞ የማይሆን ነገር ነው። በቃ እሷ እንደተቃጠለች እሷ መቃጠል አለባት። ሰገሌ ሳኒ አከዘቹዳንስ አጌፈተኒ ጅሩ ኢራፊ ሞርሚ ጉዳ አከሱማሌ አካጄፈምቱ ፊ መኒ ከለቲ ከሚንዩ ኢሪረ ቦበኤ አከኑ ደገሩ አከሱማሌ ኑቲ ዱበርቶኒ ዳሌ መሌ erga daa'ima keenya ijaan argu ta'ee erga mana kaannee deebinee ittiin galu ta'ee maalidhaa furmaanni nuuf kennamuu qaba. Akkasumallee Abiyyi deebii nuuf kennuu qaba. Akkasumas Adaanech Abeebeellee kanarratti waa jechuu qabdi jechuun dubartoonni hiriira guddaa fi sagalee guddaatiin iyyanii dhageessifachaa oolaniiru. Saanirratti dabalatee egaa Dr. Abiyyi deebii waan kenne hanga ammaatti wanti jiru tokko hin jiru. Egaa deebiin haa kennamu malee gaddi ijoollee kanaa hedduu akka nama cabsuu fi haamilee akka nama rukutu hundumti keenya beekna. Egaa nafsi gadaa'ii kan ta'e kamillee otoo duutii firdiin itti faradame akkuma kana kan uummata Wallaggaa dhumaati isaaniifis faradamuu qaba. Isaaniifis deebii erga kenna ta'eetii nuufillee kennuu qaba. Sababiin isaayyuu dhalli namaa dhala namaati. Dhalli namaa Amaaras ta'e Oromoo Tigrees ta'e dhala namaa ta'e addunyaa irratti kan dhalate kamiyyuu lubbuun isaa walqixa waan ta'eef egaa erga gadi ba'ee deebii kenna ta'eetii uummata Wallaggaa fi uummata akkasumas hongeedhaa fi uummata naannolee garaagaraa keessatti miidhaa gurguddaa fi ajjechaan irratti raawwatamuufis firdiin akka kennamu kabajaan gaafanna. Sababiin isaayyuu tokkoof erga deebiin kennama ta'ee tokkoof erga sagaleen isaa ni dhaga'ama ta'eeti keenyallee dhaga'amuu qaba. Keenya akka isaan dhageenyetti bira darbamu hin qabu. Uummanni Wallaggaa sa'aatii kana dhumaati gurguddaa keessaa fi rasaasa guddaatiin affeelamaa jira.
Dhumaatiin uummata Wallaggaa akkuma kanatti itti fufee jira. Ganama kana qofa fannoon humna hidhatee dhufeen Oromoota 6 ajjeesee waan baay'ee nama gaddisiisu immoo daa'imman xixiqqoo baay'ina isaanii hedduudhaan walitti qabanii bishaanitti gadi naqaniiru. Erga sanaatii ammoo eenyu akka duufee eenyu akka fee wanti barame tokkollee hin jiru. Uummata guutuu irraa waraanni akka jabaatu banamee jira. Warri lafa uwwisee namnu ijaan wali hin argu. Gandaboonee Abuunaa godina Abuunaa fi Baaqelaa hanga Jardaagaa laga Faarsoo irraa Oromoon martuu godaanee jira. Sana qofas miti daangaan Qeeqote bulaa haroo molee irras maatii koo dabalatee Oromoon martuu mana isaa lakkisee baqatee jira. Waan baay'ee na gaddisiise akaakayyuun koo fi akkoon koo umurii isaanii hedduu dulloomoorra. Kanarraa kan kee deemsa karaa daqiiqaa 20 deemuu hin danda'ani. Inni humna qabu manatti gatee biraa lubbuusaa baafataa jira. Boleettiin abbaa koo immoo torbee darbee huftee lukni ishee cabee mana fincaaniyyuu namatu baatee geessa malee ofii deemuu hin dandeessu. Amma isheen ejaa kaatee deemuu hin dandeenyeef manuma ciiftee du'a ishee eeggachuu malee wanti isheedhaaf hafe tokkollee hin jiru. Dhumaatii Wallaggaa kanarratti namoonni gurguddoon hedduu floorisii gurguddaa qabna jedhanis ta'e sagalee uummataa biratti dhageettii kan qaban ustaazonni qeesonnis ta'e akkasuma paasteroonni sana dabalatee hooggantoonni akkasumallee warroonni akka ibsitootii fi sagalee guddaa qabna jedhan hedduun isaanii namni tokko gadi ba'ee kan dubbate tokkollee hin jiru. Dhiigni dhangala'aa jiru maalitti akka laalamee fi maaliif akka callifame garuu hunduma keenyaaf iyyuu gaaffiidha. Warra xixiqqoo warra ilaalcha hin qabnee fi akkasumas dhageettii hin qabne qofatu iyyarraa kan hafe manni Wallaggaa maal keessa akka jiru osoo argaa jiranii as ba'anii garuu dubbachaa hin jiranii. Ganda isaaniitu hin tuqamne moo dhiiga isaaniitu hin cinne moo Oromootu hin duune moo akkasuma faannootu hin ajjeefne moo jedhanii ilaaluun shakkii keessa nama galcha. Waa'ee uummata Wallaggaa kana hayyoonni keenya, sheekoliin keenya, ulamaa'iin keenya barreeffama sadii riipi maaf hin jennee. Osoo naannoo Amaaraatti hiriira baatu garuu rammaa hin mushkila. Osoo sabaan Amaara ta'e hiriira baatu garuu adaraa Rabbii rasuulii jiraati. Boruma gana mallee diraa yeroo makaan nama tokko lamarraa arguu qabna. Riip raaya baamachaa qofa miti kan uummanni kun qabu. Riip jedhaa ta'u barreeffama sadii qofa itti barreessa. Riip jedhaa. Gaadha kun. Kanuma qofa ittiin isin irraa eegaa tureen akka kiyyatti. Garuu immoo baga hundi keenya biyya duniyaa irratti nafne. Akiraa furdura Rabbii ta'u. Keessattuu dura bootonni uummata kanaa. Keessattuu ulamaan keenya akiraa furdura Rabbii ta'u. Mootummaa wajjin dhaabachuun rakkoon qabu. Garuu uummata miskiina miidhamuuf riiphii itti barreeffama sadii barreessitanii yoo jettanii akkuma raayyaa baamachaa sana barreeffama xiqqoodhuma sibboo sarara tokko lama yoo barreessitanii rakkoo maalii qaba. Mootummaan biyya keessaa sin ari'a duniyaarra sin kaasuu hin danda'u. Raayyaa baamachaa maal jedhe beeytanii inni nama ajjeesuu barbaadu jedhe humna ittiin qabu jedhe. Rabbiin nama ajjeesuu danda'u immoo jedhe hin ariifatuu jedhe. Akkasii akiraa furdura Rabbii ta'u kan uummata Wallaggaa callistanii ija kanaan ilaaltan tokkoon tokko kan keessanii Rabbiin dhiisin osoo naannoo biraa ta'e akkasii miti. Uummata kana yoo milkitaaf mumkin warri Islaamaa amantii Islaamaa qabdan yoo kiristaana jettanii dhiiftanii Islaama keessa jira qoradhaatti siqaati. Nama ajjeefame kana keessaa yoo wana namoonni ammisii yaaddanii ol Islaama ta'uu danda'a. Dhiiga keessanii amantii kee waliin qabdu kan isin amantii waliin hin qabnes jiraachuu danda'a. Garuu Rabbiin dhiisin tokkoon keessanii akiraa furdura Rabbii ta'u jechuudha deebiin. Barreeffama sarara tokko lamaan riip jettanii illee ooftu barreessitanii yoo qubee sadii qofa riip isin haallee maaf hin jenne.